Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya fayyaa keessan nagaa jirtu akkam jirtu nagaa inni akkam har'a akkasii dhiyeessu gabaasa Global Firepower baasii irratti hundaa'uudhaan humna waraanaa Itoophiyaa fi Soomaaliyaan qabdu wal cinaa qabee kan isin dhiyeesse yoo ta'u, gabaasni kun kan of keessatti hammate biyya 145 biyyoota Afrikaa 38 kan keessatti qabate yoo ta'u, akka gabaasa naatolutti jalqabarraa akka ka'umsaaf naatolutti biyyoota addunyaa irraa sadarkaa tokkoffaa 10 qabaatan kan isin ibsuu fi biyyoota Afrikaa irraallee immoo sadarkaa tokkoffaa 10 qabaatan kan isin ibsu yoo ta'u, gabaasni kun kan irratti xiyyeeffatu jechuudha. Kan irratti xiyyeeffatu inni gabaasa bal'aa qopheessee jira. Gabaasa bal'aa isaa qopheessee isaan gabaasaaf akka naatolutti akka dhiyeessii kiyyaaf naatolutti waa sadii irratti xiyyeeffadhee isin dhiyeessaa jechuudha. Humna namaa, humna qilleensaa fi humna lafoo irratti hundaa'uudhaan kan isin dhiyeessu ta'a. Addunyaa irraa jechuudha biyya 145 keessaa warroonni humna waraanaa cimaa qabaachuudhaan sadarkaa tokko hanga 10tti argamani. Sadarkaa tokkoffaarratti kan argamtu USA yookaan United States of Americaadha. Lammaffaan Raashiyaadha. Sadaffaan Chaayinaadha. Arfaffaan Indiyaadha. Sadaffaan South Kooriyaadha. Shanaffaan South Kooriyaadha. Ja'affaan United Kingdom. Torbaffaan Jaappaanii. Saddeettaffaan Turkiyeedha. Saglaffaan Paakistaanii. Kurnaffaan Itaaliyaadha. Afrikaa keessaa immoo jechuudha. Afrikaa keessaa biyya 38 as keessatti hammatamee biyya 38 keessaa tokkoffaa hanga 10tti humna waraanaa cimaa qabaachuudhaan kan jiran tokkoffaa Egypt, lammaffaa Aljeeriyaa, sadaffaa South Africa, afraffaa Nigeria, shanaffaa Itoophiyaa, ja'affaa Angoolaa, torbaffaa Morocco, saddeettaffaa Democratic Republic Congo, saglaffaa Tunisia, kurnaffaa Suudaaniidha jechuudha. Kanumaan kanatti Itoophiyaan biyyoota 145 keessaa sadarkaa 49 irratti kan argamtu yoo ta'u, Soomaaliyaan biyyoota 145 keessaa sadarkaa 142 irratti argamte jechuudha. Humna namaa waraanaaf ga'een gaafa ilaallu immoo Itoophiyaan biyya 145 keessaa sadarkaa 12 irratti kan argamtu yoo ta'u, Soomaaliyaan biyya 145 keessaa sadarkaa 72 irratti argamti. Humna waraanaa leenjiif qophaa'e yookaan immoo leenjiidhaaf qophaa'e available manpower kan jennu yoo ilaallu biyya 145 kana keessaa Itoophiyaan sadarkaa 12 irratti kan argamtu yoo ta'e, Soomaaliyaan sadarkaa 74 irratti argamti. Humna waraanaa leenjiif qophaa'e yookaan immoo fit manpowers kan jennuudhaan Itoophiyaan sadarkaa 17 irratti kan argamtu yoo ta'e, Soomaaliyaan sadarkaa 113 irratti argamti. Humna namaa waggaan waraanaaf ga'u yoo laallamu immoo Itoophiyaan sadarkaa 19 irratti kan argamtu yoo ta'u, Soomaaliyaan sadarkaa 85 irratti argamti. Humna namaa leenji'ee qophaa'e yoo laallamu Itoophiyaan sadarkaa 35 irratti kan argamtu yoo ta'e, Soomaaliyaan sadarkaa 102 irratti argamti. Paramilitary force kan jedhamuun immoo Itoophiyaan hin qabdu waan ta'eef sadarkaa 145, Soomaaliyaan 49 irratti argamti. Itti aansinee kan laallu immoo humna qilleensaa jechuudha. Humna qilleensaatii yeroo laallu aircraft tokko meeshaa isaa laalla waan isaan qaban laalla waan ta'eef aircraft 72 kan qabdu yoo ta'e, Itoophiyaan sadarkaa 91 irratti argamti. Soomaaliyaan gonkumaa hin qabdu 145 irratti teette jechuudha. Xayyaara lolaa Itoophiyaan 23 qabdi sadarkaa 51 irratti kan teettu yoo ta'e, Soomaaliyaan xayyaara lolaa tokko malee hin qabdu sadarkaa 145 irra jirti jechuudha. Xayyaara geejjibaa Itoophiyaan 10 kan qabdu yoo ta'u, sadarkaa 42 irra jirti.
Somaaliyaan gonkumaa kan hin qabne yoo ta'u sadarkaa 145 isa dhumaatirra jirti jechuudha. Xayyaara leenjii Itoophiyaan 27 kan qabdu yoo ta'e sadarkaa 27ffaa irratti jirti. Somaaliyaan gonkumaa waan hin qabneef sadarkaa 145 isa dhumaarra jirti jechuudha. Heelikooptarii Itoophiyaan 31 qabdi sadarkaa 70ffaa irra jirti. Somaaliyaan homa tokkollee hin qabdu sadarkaa isa dhumaa 145 irra jirti jechuudha. Heelikooptarii lolaa Itoophiyaan 6 qabdi sadarkaa 41ffaa irra kan jirtu yoo ta'u Somaaliyaan homa tokkollee hin qabdu sadarkaa isa dhumaa 145ffaa irra jirti jechuudha. Walumaa galatti humna qilleensaa kana fakkaata. Gara humna lafootitti gaafa kan yoo ceenu immoo humna lafootiin taankii strength yookaan immoo taankii gaafa laallamu Itoophiyaan 680 kan qabdu yoo ta'u sadarkaa 25ffaa irratti argamti. Somaaliyaan immoo taankii tokkollee kan hin qabnee fi sadarkaa isa dhumaa 145ffaa irratti argamti. Armored vehicles kan jedhamu Itoophiyaan 10,028 qabaachuudhaan sadarkaa 44ffaa irratti kan argamtu yoo ta'e Somaaliyaan 1,856 qabaachuudhaan sadarkaa 101 irratti argamti. Self-propelled air carrier kan jedhamuun Itoophiyaan 65 qabdii sadarkaa 43 irratti kan argamtu yoo ta'e Somaaliyaan tokko malee hin qabdu sadarkaa isa dhumaa 145 irratti jirti. Towed air carriers kan jedhamuun Itoophiyaan 648 qabdii sadarkaa 21ffaa irratti kan argamtu yoo ta'u Somaaliyaan hin qabdu. Mobile rocket projectors Itoophiyaan 79 qabdii sadarkaa 40ffaa irratti yoo qabdu Somaaliyaan homa tokko hin qabdu sadarkaa isa dhumaa 145 irratti argamti. Akkam jirtu akkuma gargaartan kanatti amma yoo kan laallu ta'e Somaaliyaa fi Itoophiyaa wal bira qabnee yoo kan laallu ta'e humni waraana isaanii amma qaban gonkumaa walgituu hin danda'u. Gonkuma yoo laaltan sadiinuu jechuudha. Waa sadii irratti isin hundeessa sadiinuu humna namaati yoo laaltan waliin argatu gonkumallee jechuudha. Humna qilleensatti yoo laaltan Somaaliyaan humna qilleensaa hin qabdu jechuu hin danda'amu. Guutumaan guutuutti humna qilleensaa hin qabdu jechuu hin danda'amu Somaaliyaan jechuudha. Humna lafootiin yookaan immoo kan meeshaatiin gaafa laaltan immoo konkolaataa adda addaatiin meeshaalee gurguddaa bakka tokko dhaabbatanii fageenya irratti rukutuu danda'aniin gaafa laaltan illee gonkumaayyuu wal argachuu hin danda'u. Rabbi fidiini namni lola barbaadu jiru. Garuu otoo akkuma tasaa ta'e jechuudha. Gara lolaatti kan galan ta'e hin yaaddamu jechuudha. Hin yaaddamu. Somaaliyaan Itoophiyaa hin mo'atti dhiibbaa irraan geetti jedhamee wanti yaaddoo nama keesseessu tokkollee hin jiraatu jechuudha. Wanni biraa jiraachuu danda'a. Amma waa'ee biraa dubbachaa hin jiru. Waa'ee rakkoo keessaa dubbachaa hin jiru. Waa'ee diinota Itoophiyaa warra antii taankaalaa dubbachaa hin jiru. Garuu gara humnaatiin jechuudha. Gara humna amma biyyattiin qabdu gaafa laalte gonkuma Somaaliyaan Itoophiyaatti bu'uu hin dandeettu jechuudha. Wanni biraa dhiibbaa koo godhu jiraachuu danda'a. Kanaaf kun immoo anaa miti. Waan kana kan dubbisee kan irraa fudhee ofii keerraa odoo hin taane dhaabbata beekamaa Global Fire Power waggaadhaan wal dorgomsiisee humna biyyootiin adda addaa humna waraanaa jechuudha. Biyyootiin adda addaa qaban wal dorgomsiisee sadarkaa kan baasudha. Amma biyya 145 filatee Afrikaa keessaa biyya 38 filatee akkasitti tartiibessee guyyaa biraa amma kan biraatiin walitti deebiitti nagaan.